Woboon zoonii kaabaa Oromiyaa Walloo aanaa baatee fi harxummaa fursee keessatti diina du'aa fi madoon adabuu beeksise. Baalee Bahaa aanaa laga hidhaa keessatti kaabinoonni mootummaa nafxanyaa bilxiginnaa qonnaan bultoota dirqamaan milishummaa leenjisanii qawwee itti gurguraa jiraachuu himan. Ajajoonni waraanaa fi kaabinoonni mootummaa nafxanyaa bilxiginnaa godinaalee Qellem, Wallagga Lixaa fi Iluu Abbaaboor walitti dhufuun aanaa aayiraatti haala ittiin hawaasa Oromoo dararan irratti mari'achuu himan. Arsii Lixaa aanaa Shaashamanneetti humnoonni mootummaa nafxanyaa bilxiginnaa hawaasa nagaa mana hidhaatti guuraa jiraachuu himan. Eebila 11 bara 2026 shama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota miidiyaa walabbummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii haga dhuma sagantaa keenyaatti waliin turaan affeerraa keenya. Woboon zoonii kaaba Oromiyaa Walloo aanaa baatee fi harxummaa fursee keessatti diina du'aa fi madoon adabuu beeksise. Bal'ina oduutiif jaalduniyaa waan qindeeffatte qabdi. Abdiin saba Gabroomee gootichi waraana bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa baateetti ebla 9,2026 humna diinaa maqaa sakattaa woboo jedhuun baay'inaan bobbaatee hawaasa nagaa golaa jirtu irratti tarkaanfii wabiin sabaa woboon bakka addaa Qilxuu jedhamtutti guyyaa sa'aatii 6 fudhateen milishootaa fi jaleewwan sirnichaa Ahmad Muhammad Shumatii fi Sayyoo jedhaman dabalatee lakkoofsan hedduu ta'an madoo dandammee hin qabneen adabeeram. Haleellaa woboon zoonii kaabaa diina fi lukkeelee diina irratti fudhatamu ittuma fufuun godinichi aanaa harxummaa furseetti ebla 8,2026 loltoota mootummaa nafxanyaa bilisiginnaa sakattaa woboon ba'anii gandicha qotitti jedhamu irraa hawaasa nagaa qe'ee fi qabeenya isaarraa buqqisuun iddoo isaan ofiif keessa buufatanii jiranitti jajjabeen woboo ebla 8 galgala halkan keessaa gandichatti ol seenuun rasaasaa fi boombiin diina akaa'ee loltoota 8 ol irraa madeessuun kan hafte baaru dawlattee baaragdee faffaca'uun halkanuma san ganda uummata nagaa irraa buqqisanii ofiin keessa buufatanii turan san gadi lakkisanii deemuunis beekameera. Tarkaanfii tiiksitoota impaayarattii irratti gootichi jabarbadaa woboon fudhatamuu jabaatee itti fufaa injifannoon uummata Oromootiif qabsoon itti fufaa Oromiyaan biyya. Baalee Bahaa aanaa laga hidhaa keessatti kaabinoonni mootummaa nafxanyaa bilxiginnaa qonnaan bultoota dirqamaan milishummaa leenjisanii qawwee itti gurguraa jiraachuu himan. Bal'ina oduutiif jaal Nasruu Sabaa waan qindeeffate qaba. Godina Baalee Bahaa aanaa laga hidhaa keessatti ergamtoonni mootummaa nafxanyaa bilchiginnaa gandoota aanichaa bakkeewwan garaagaraa irraa qonnaan bultoota humnaa hin qabanii milishummaa erga leenjisanii booda nama tokkorraa qarshii 90,000 fudhachuun qawwee itti hidhaa jiraachuu maddeen miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himanii jiru. Saamicha kanaas adda durummaan raawwachaa kan jiru itti aanaa bulchaa bulchiinsa magaalaa Beeltuu kan ta'e nama maqaan isaa Sultaan jedhamu ta'uu maddeen himanii jiru. Kaabineen mootummaa nafxanyaa bilchiginnaa PP maallaqaan uummata dararaa jiru qarshii guddaa qonnaan bultootarraa saameen yeroo gabaabaa gidduutti duroomee jiraachuun ibsameera. Kana malees lukkeeleen murna mootummaa nafxanyaa bilchiginnaa kunneen tibba kana aanicha guutummaarraa tajaajila qunnamtii kutuun hawaasa dararaa jiraachuu maddeen itti dabaluun miidiyaa walabummaa Oromiyaaf ifoomsanii jiru. Ajajoonni waraanaa fi kaabinoonni mootummaa nafxanyaa bilxiginnaa godinaalee Qellem, Wallaggaa Lixaa fi Iluu Abbaaboor walitti dhufuun aanaa aayiraatti haala ittiin hawaasa Oromoo dararan irratti marii geggeessuun dhagahame. Bal'ina oduutiif jaalduniyaan waan qindeeffatte qabdi. Ajajoonni waraanaa fi kaabinoonni mootummaa nafxanyaa bilchiginnaa godina Qellem, Wallaggaa Lixa Wallaggaa fi Iluu Abbaaboraa ebla 4,2026 walitti dhufuun godina Lixa Wallaggaa aanaa aayiraatti haala ittiin hawaasa Oromoo dararan irratti marii geggeessuu iccitiin keessoo isaaniitii miliqee ba'ee miidiyaa walabummaa Oromiyaa qaqqabeen ibsa. Kaayoon marichaas lola waraana bilisummaa Oromoo injifachuu dadhabuun haala ittiin hawaasaa fi woboo gargar baasuu danda'an irratti yoo ta'u nageenya godinoota keenyaa qofaa mirkaneessuu hin danda'amne waliin taanee hojjenna jechuun mari'achuu iccitiin keessoo isaaniitii miliqee ba'ee ni addeessa. Lukkeeleen kunneen teessoo mooraa waraana giddugalaa magaalaa Aayiraatti dhaabuuf kan karoorfatanii fi haala ittiin mirga hawaasa Oromoo sarban irratti mari'achuun isaanii ibsameera. Qondaalonni olaanoon mootummaa nafxanyaa bilchiginnaa duguuggaa sanyii qindaa'aa uummata Oromoo irratti bananii jiran hedduu walgahii dabaasan irratti kan hirmaatan yoo ta'u kanneen akka Zawduu Balaay Ajajaa Liizii Lixaa, Masfiin Mitikkuu sadarkaa Oromiyaatti ittaanaa dhimma bulchiinsa magaalaa Iyyaasuu Zambaabaa bakka bu'aa paartii badhaadhina Qellem Wallaggaa fi bulchiinsa aanaa Aayiraa waliin ta'uun dararaa bifa addaan eegaluuf qophii xumuruu maddi miidiyaa walabummaa Oromiyaa saaxileera. Arsii Lixaa aanaa Shaashamanneetti humnoonni mootummaa nafxanyaa bilxiginnaa hawaasa nagaa mana hidhaatti guuraa jiraachuu himan.
Gabaasni oduu akka itti aanutti dhiyaata. Godina Arsii Lixaa aanaa Shaashamannetti jaleewwan murna mootummaa naftanyaa bilxiginnaa nama nyaataa Abiy Ahmad hawaasa nagaa abbaa fi ilma maqaan isaanii Daraaroo Guyyee fi Boonsaa Guyyee jedhaman ilaalcha waboo qabdu jedhuun badii tokko malee waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Hawaash keessatti gaaffii afaanii tokko malee waggaa 2 oliif daraa jiraachuu jiraattonni magaalichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Jiraattonni magaalichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaaf akka himanitti dantaa dhuunfaa isaanii guuttachuuf mirga dhala namaa sarbuun kan isaan hin saalfachiisne jaleewwan bilxiginnaa hawaasa nagaa deeggarsaa fi tuttuqaa siyaasaa qaama kamii nama hin qabne isin ilaalcha ABO waboo qabda maqaa jedhuun mormaa sirna impaayeraa keenyaati jechuun ukkaamsanii maatii isaanii keessaa erga butanii mana adabaatti darbachuun daraa hamaa irraan ga'aa jiraachuu addeessaniiru. Olola dharaa karaa miidiyaalee isaanii afarsuun hawaasa afaan faajjessuu irraa kan hafe mootummaa naftanyaa bilxiginnaa mirga dhala namaa dhiituu irraan kan hafe guyyaa tokko illee hawaasichaaf waan gaarii yaadanii kan hin beekne hawaasa Oromoo golee Oromiyaa mara keessatti gaaffii tokko malee akka fedhanitti yeroo fedhanii fi hanga fedhan hidhanii daraa jiraachuun isaanii beekamee jira. Egaan hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduun har'aaf qabnu kanuma oduu biraatiin haga walitti deebinutti nagaan nuuf tura horaa bulaa deebana.